harka fuunee hordofta Awaday vaayida hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haala qabu isin jenna. Egaa akkuma waadaa isin gallee turretti kutaa lammaffaasaa qabannee isin dhiyaannee jira. Egaa asirratti dhaabbata osoo hin ta'in kana wada sagantaa ajaa'ibaa fi kan nama kofalchiisan kan nama bohaarsan kan adda addaa qabannee isin dhufaa jira. Viidiyoo keenya wajjin kana wajjinis turtii gaarii isin jenna. Subscribe, share, comment godhaa saayiban keessan nugaa isin jenna galatomaa gara viidiyoo keenya isin dabarsina. So guyyaa rantana boruduutaa sinjaamiya guyyaa rantana maal godhan guyyaa rantana ta'u badheeti liqii namaa tanarra jirtu galchee taa'ee eeggadha duuma sattee seeqa yaaddeetu duuti karaa nyaawwan taateef boruduuta sinjaani maal godhan arra gammachuun dabarsuun qaba akka maal gammachuu qaba gammachuu ifarkadhee kaa boru waan hin duudeemuuf arra gammachuun dabarsuun gammachuu saniif mee maal godhan gammachuu san dhumarra jajjabinee fi yaa'uudha bakka lubbuuti jedhannisee dabarsuu waan akkanuma gammadaan illee hin daddaammattu bakka jechuun wanni hin dhaammadhu maaltu waa jireetteeti waan hin addunyaarra dhiisee yoon qabaadde dhaammannoo guddisuun qaba waan hin jirre bakka dura nama fuudhe moo nama fuudhuun yeroo san keessatti nama fuudhiin waan taate nama fuudhiin waan hin ta'eef cuunarra hirtuu bichaan qaba waan hin dhaammadhu jiru gammadee dabarsuudha bakka boruduuta osoo sinjaani guyyaa rantana kana maal boruduuta guyyaa rantana ka waan namni godhuu danda'u haa maali gisee ni duuta jee wanni faan godha haa bakka arra salaatee maarree faa jeetii haa arrumatti siraa dhumti arrumanarraa yoo dhumtes haa waa rabbi dhala jeesu maa jeetii na waan jaaladhu sinjaani maal godha masgiidatti hin gala masgiida galta boruduu deemta guyyaa irraa maal godhaa oolta jechuun ati guyyaa irraa firraa fi fannisaa ofii osoo boruduuta sinjaani maal godha anarraa yoo boru taate ilaan ganama masgiida seeneen bo'uuna fakkaata ilaan gadduutti achi keessatti osoonii fi boruduutaa sinjaani maal godha osoo boruduutaan anjaani moo akkaaniin gangaan duutitti jesan geessu qophaayitiin eeggadha salaatii taanis deemee waan namaa kanarra jirus firraa hafaleetiin qophaa'ee eeggadha yooma sama eeggataa gochi qophaayitee boruduuta sinjaani maal godha boruduuta namni naan jechuu son ta'e rabbiinis naa qabee sana jechuun boru siif himame rabbirraa osoo taatee siif himame maal godha bakka rabbirraa taatee eeganaaf himame boo anis harrumaan bajjeesaa'u Ebi firraa kun ta'a gaaruma. Egaa bakka boruun duudee maami? Harrumaan firraa. Itti aantu dhalaan takka jechuudha. Nama wal jaalatu gizee gargar baate nama san dhalaa biraatii wajjin yerooniif agarte maaliif aarti? Sanummaa hagaraa isii gubata haa. Maaliif adda baaniitu jiran maaliif? Waan hedduu isa jaalatteef jecha. Ammallee jaalattii isaa keessaan dhumne jechuudha. Achi dubarri takka dhalaan takka jechuudha. Nama wal jaalachuu ni turte egaa gargar baateen boodatti dubara biraatii wajjin gizee isaa agarte maaliif aarti? Waan isa jaalattuuf. Jechuun addaa'uu bahanii jiran bara. Walloonii jechuudha. Waan jaalalti isii keessaan dhuminiif. Ammallee jechuudha. Duba deebitee itti himattu? Nama jaalattu dhalaa takkaan gizee wal jaalatan jechuudha. Nama saniin gizee gargar bahan nama san gizee dhiira biraatii wajjin agarte dhiirti maaliif aarti? deebime nama wal jaalatuun tokko jechuudha addaan baasan wal dhiisanii jirtan jechuudha nama san garuu dhiira biraatii wajjin gizee agarte dhiirti maaliif aarti? dhiirti tokko waliif lamaan akka mataa kiyyaatti naaf haarus yoo jiraate garuu isan deetee gaafachuu dandeessa maaliif aartaa? Gaaffii biraa dhalaan takka dubarri takka jechuudha nama wal jaalachuu turte nama wal jaalachuu jirtu saniin jechuudha wal lolanii yoo gargar bahan dhalaa biraatii wajjin gizee nama san agarte maaliif aarti? Osoo waan jaalatanii waliin loliniif waan mufannoon jidduu dhufteef jaalala isaanii waan hin xumuraniif naafti. Jechuun addaanuu bahanii jiran bara wal dhiisan. Haa ta'uree garaa keessaan addaan hin baane isinis garaa keessaa inni raanfanne waan ta'eef naaf. Jaalala isaanii qabdi jechuudha. Deemtee maaliif itti himanne? Itti himachuunis dhalaan tun xiqqashoo ni beektaa miira ni qaqqaabatti. Dhalaan takka dubarri takka nama jaalattuun gizee adda baate nama san dhalaa biraatii wajjin gizee agarte maaliif aarti?
waan jaa'isa sana son jibbiniif dhiifteef jecha aaru ani aartii uha. Jechuun waluu lolan addaan bahanii jiran. Nama biraati hojii agarraa maaliif aartitu? Jaalala isaa qabda ka jaalatti. Ammallee ni jaalatte? Ammallee nama jaalatte. Duuba maaliif deemtetti ni mana? Ayituboo inni waan jibbee nama biraa jaalatee waan dabarsanii fi siinka akkanaaf na dhiisee nama biraa ni dubbisaa yaandeessi. Saniifuu isiin nama jaalatte jechuun malee jaalatti si hasaan jaalatti sana sana. Oduu amma deemu jirtu. Koronaa vaayirasiin addunyaa guutuu walga'ee shororkeessaa jira. Amma sun gubbaan deebi'ee gara Itoophiyaa seenee jira. Kanaaf wal dubbisuun haafuu harka wal fuudhuun haafuu kana jaanii haasoo jiran. Ati immoo jaalallee keetti namni wal gargaartee akkamii wal dubbistan? Isaan maani nagare akkanatti gajjee addaan dubbisee bira kutaa. Addaanis yoo dabare. Wanti qinaadhaan ni dabaraa jira. Ay mara kon qaba dabaru. Koronaan akka biyyattii addunyaa guutuutti addunyaa yaada keessa galchee jira. Mee kun ammaan tana deebi'ee ammas Itoophiyaa seenee jechuu dhageenya jira. Kanaafuu yaada kanarraa akkam jirta yookaan waa'ee koronaarraa mii maal jettaati? Caljee Tiraampi konfidensi hin taa'u isaa kanaan na yaachise. Jechuun Tiraampi dibateetis yaachise. No ugaan jiru waan namatti namatti abunatti isin fakkaatu ta'ee ammoo isaan waan jala bu'ee jiruuf jechuu faana dhawee jira isaan. Amma biyyootti alaa. Maaliif usee gabbee isaa soosina garee biitti ala. Jechuun nama biyyootti alaa nurra eegumsa qaban nurra teknooloojiidhaan kutanii jira. Keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti eegumsi hin jiru namni wal keessa bobbaa akka fedhee wal keessa deema. Kanaaf eegumsi as keessa taasifamuu qabu meeqa akkam faadhate. Chaayinaa fi amma biyyoota guddachaa jiran kana ifbooda jechuun if jalaa qabuuf akka waan inni gallakkisiitu na fakkaata. Miidiyaa waan tokko osoo hin dabarsin caljee konfidensi hin taa'uun isaa kun hedduu bakka ana dhagaamsiise jechuudha. Tiraampi galakseete. Dhiiroo dhukkuba kanaa moo isaanii raabsee moo maalii waan jaamuun daddagamuun. Amma dhufe jaan koronaa jaamu kana addunyaa guutuu girgireessee takka dhaabaa jira. Kun ammas deebi'ee karaa Itoophiyaa dhufee Itoophiyaa seenee jaamu. Meeti waa'ee koronaa kanarraa maal jedha? An koronaa kana Itoophiyaa seenuun isaatillee hedduu na gaddisiisa. Garuu seenee jira osoo hin ta'in seenee jira namta karatti agarree jira jaanii haasawaa miidiyaarras ololaa fi waa hunda dhageenyee jira. Garuu biyya biraa hedduu babal'atee bakka namaas akka malee godhaa jira. Garuu Itoophiyaa keessatti bakka teenya dhufuu tana tun dallansu rabbiiti. Sodaa isaan qabda qabda. An sodaa isaa haabbata killee hin qabu. Garuu sodaa rabbiitiin qaba dallansu rabbiiti karaa rabbiitirra deebinee salaataa fi ibaadaa rabbiitiin jajjabaannee akkasifirraa dhorkuu qabnaan jaan akka gama kiyyaatti sodaa isaa haabbata. Dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu namoota dhagee jira. Biyya hunda addunyaa guutuu wal ga'uu jira jechuudha. Keessattuu ammaa tana dhufee amma Itoophiyaa seenee nama achiis jira. Ati waa'ee koronaarraa yookaan sodaa koronaa kanarraa akkam jirta? Wallahi sodaa lubbumatti hin jira haboo yoo uuma Itoophiyaan seenaa. Yaani Itoophiyaa seenee jiru fi Addis Ababa tana seenee jaan Awaday inni seenaa sodaatti hin jiru. Alma jirtu. Wal. Yoo seene immoo maal godhuu dandeessa? Akkamitti irraa? Inni godhun jirtu akkuma manni fayyadamu hin taane. Koronaa jaamu kun addunyaa guutuu girgireessee qubta akka dhaabaa jira. Keessattuu ammas deebi'ee biyya teenya tana Itoophiyaa seenee jira jaan. Kanaaf mee ati maal jetta waa'ee koronaa kanarra jechuudha? Namni dhukkuba kanaan qabamu nama dhugatti kan rabbi sodaanne jeetii yaada. Namni dhugaa rabbi sodaatu halkanii guyyaa kan bobba'ee galu yoo hirkataa rabbii ta'e dhukkuba kanaan saaxilama jee yaadu. Jechuun amma keessattuu biyya alaa keessatti yookaan biyyoottan alaa eegumsaa fi teekinooloojii waan hundaanuu kutanii jiran nurra qaban. Keessattuu amma Itoophiyaa keessatti eegumsi hin jiru namni akka wal keessa bobbaa wal keessa wanta jaa. Kanaaf mee eegumsi keessa taasifamuu qabu maal? Atun dubbii rabbi dhukkuba kanaa bitii kan namni hin beekne so hedduudha namarraa fayyifti. Dhukkubni hundarra caalu dhukkuba hamtuu namni silaa duubaa si yaadu waan silaa beekamee jiru. Kanaaf itti haati kuban qabne kan namni sirra beekuu yoo rabbii kadhatte rabbiin sirraa dhorka sirraa ittisa. Kanaa chaafuu namni bakka akka ibaadaa isaa jabeeffatee akka qaalee rabbii godhee akka bakka karaa rabbii kana hin irraanfannee akka